خيا عيشة أليتي أني أقومان خيا نرسيلا يوخان واي فيا خيسان حجدا رامزي كاونتي خيستي والدا هواسا أورومو ترى ننهر مادا قياتوكو دائما أرغتشوف خرورانيك أبدايوته تلالي كوفيد-19 فولتشون هقم فيا خيامي رجتة يادون ملتا أدون غارين جرتو رغان تلالين كوفيد-19 ركو الفرتي في دويوخين الفميلو ملئسو توكو لين هنجرو رغمتي ركون لالدابو ميلا ركو تلالي خمراهو فولتشون والقبطومتي هجين تلالي قامني خي فيروسي كوفيد-19 أكمتي أكا إفرا اتسو برسيسو دا يرو قامني خي أكاتا ميدان إرغهو مالو دندهو فرا اتين اتسو برته وفينو تلاليتشي ندبمسيسا تلالين خونو واتو كلين إسا قام خي خيستي هنهافو يادوون واي تلالي في حرماتا يوخان دهمسا قباتشون هما ركو هنقبو هرماني فيا خينيا خيستي هدو فرديدا واي تلالي كوفيد-19 في ألفا لالجيسي وديفنو دبلتا أركتشوف وغيسا يوخان دكتورة خيولين حاسوي قلتهما أشمر كفوني أكم جرتو هردفتو OROMIA11 كن ساقنتا كوتو رفيتي ساقنتا كوتو رفيكي نحطا كيستي dhumaatii duguggaa sanyii Oromiyaa Karrayyuutti raawwatee laaluudhaa deemu. Karrayyuun seenaa waggaa 100 booda Aanoleetti ta'e kan irratti raawwatee fi Aanoleen lammaffaa seenaa addunyaa irratti galmaa'uudhaa deemu seenaa Oromoo keessatti wanni hamaan Karrayyuu irratti raawwate. Hameenni Karrayyuu irratti raawwate dhimma lakkoofsa namaa qofa osoo hin ta'in sirna Karrayyuun qabu sirna Oromoon qabu guututti jaamsuu fi duguuguudhaaf kan taasifamedha. Ilmaan Karrayyuu baasuu fi dullacha keessaa hangafa kan ta'e gadaa dullachaa irratti caasaa isaa guutuu namoota 40 ukkaanfaman keessaa walakkaadhaa ol ajjeefamanii reeffi isaanii kan badheetti gatame. Seenaan guyyaa dukkanaawaa kanaan taasifame kan onnee hedduu namaa cabseedha. Karrayyuutti maaltu ta'e? Dhimma kana odeeffachuudhaaf deemna. Keessummoota lama affeeradheetiin jira. Ilmaan Karrayyuu keessaa keessummoonni kiyya Roobaa Jilootii fi Jiloo Bakalooti. Keessummoonni keenya lamaanuu gama OROMIA11 sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhuftan. Ayyoo ulfaadhaa isinilleen ofeeruu keessaniif galata qabdu. Ulfaadhaa baga nu yaamtani. Egaa wanni dhageenye wanni agarree waan hedduu garaa nama cabsuu Oromoo guutuu Oromoo miti waan diinallee rifaasisu nama qalbiin jiidhina qabu yoo ta'e nama qalbiin gogee malee xiqqoo hin ulfaata akkitti ibsaniyyuu dhugaa waan baay'ee hammaattuu isin immoo tarii as keessaa yookaan ilma gosaa jiraa yookaan fira jiraa yookaan obboleessa jiraa waan garagaraatu jira caalmattiyyuu isin rabbi isin haa jabeessu nu hundaa rabbi haa jabeessu dhiiga isaaniillee rabbi haa barbaadu. Yaa kadhamne walumaan dhabne jajjabaanne maal goon? Hunduma Oromootu rabbiin waliin haa jabeessu gadaan ta Oromooti ta Karrayyuu qofaati hunduu waliin bokkuu keenya dhabne gadaa teenya dhabne rabbiin hunduma keenya waliin nu haa jajjabeessu. Hayyee meroo baasitti haa deebi'u. Beeki warni jaarraa 21ffaa keessa taasifame kuni aadaan seenaa biyya sanii borii waakkatan. Har'a uummata Minilik Aanoleetti nama hin finne jedhaa jirutu uumamaa jira Oromoo keessaa dabalate. Akkas. Kanaafuyyuu waan Karrayyuutti ta'e kana seenaadhaaf lafa kaayaa seeraafillee lafa kaayaa deemna. Warri as keessatti dhuman nama didiqqaa miti nama gurguddaadha caasaa gadaati ilmaan Karrayyuu baasoo dullachaa keessaa hangafa Karrayyuu ka ta'e gadaa dullachaatu guututti duguugame duguggaa sanyiiti kun Kadir hawaas boruu abbaa bokkuu yookaan abbaa gadaa dullachaa irraa kaaseetiniin namoota
haga 14 kaafama. Maqaa isaaniillee bor akka hin waakkatamnetti akka hin dagatamnetti kaasnee seenaa fi seeraa fi kaayaa deemuu qabna. Mee isaan kanneen nu kaas eenyu fa'a warri 14 kunniin yoo achi keessaa gahee isaaniillee haga muraasa kakkaasuu dandeetti achi itti fufta dura maqaa kaasnu. Maqaan namoota kanaa kan amma nu bira ga'e kan nama 14ti. Namooti kun abbaan gadaa fi abbaan bokkuu nu bira tokkuma inni Kadir Hawaas Boruu jedhaniini. Namooti kun immoo jaarsolii dabalatee warra sabbataa gartee warra jajjaboo tu keessa jira. Maqaa isaaniis hidhamuu ni danda'a. Inni abbaan bokkuu Kadir Hawaas akkuma ta'eef siin jedhee Jiloo Diidoo nama jedhamu hundinaa jira. Goota korma garaa hidhe jechuun nama jabaa nama agartee lolarratti illee nama jabeessuu danda'u humna agartee security yookaan nageenya ganda sanaa irratti nama sadarkaa jalqabaarra jiru jechuu hin dandeessa. Isatti aansee kan jiru Boruu Fantaallee Jiloo Horroo nama jedhamu nama jaarsa jabaadha. Odaa Carcar Bullaa Fantaallee Hawaas Bulgaa Fantaallee Hawaas warri kun lamaanuu obboleeyyan akka ilaalte gartu. Jiloo Dhaddoo kan jedhanis jira. Fantoo Waaqayyoo Dagalee kan jedhanis jira. Hawee Roobaa Hawaas Fantaallee Boruu Galaasoo Boruu Fantaallee warri kun Boruu Fantaallee kun ilma Fantaallee Boruuti jechuudha. So abbaaf ilmatu dhume jechuudha asitti. Boruu Godaanaa Boruu Boruu Godaanaa kun abbaan isaatii fi abbaan Kadir Hawaas obboleeyyanii ilmaan obboleeyyantu dhume jechuudha. Qumbii Gurraacha Dhaddachoo nama tokkotu na laafaa san kaafee yoo Jiloo Ooltoo hafeetti guutii nama 14 na bira jiraan. Nama 13 na bira jira. Kanuma si himuu danda'a Muktaar keenya. Haa ta'u hayyee Jiloo gara keetitti immoo ka deebi'u namootni walumaa gala sirna irra taa'aatiin turan gara nama 40tu kaanfame jedhanii dura walitti qabameetiin deemame gaafa dhufan kana taankii hunda dabalatee meeshaa hunda guuttataniitiin akka dhufan maatiin ummata waan kana irra gaheellee kaasaniitiin jiran BBCdhaa fi VOAdhaaf illee dubbataatiin turan. Amma warri lubbuudhaan hafan iyyuu eenyu faadha. Wabii nageenya isaaniitiif iyyuun barbaachisaadha waan ta'eef bor nama kana hin garre akkan jenne eenyu fa'a namni haga ammaa dhabaman nama meeqa. Akkasuma immoo 14ffaa roobaan irraa dagatillee itti dabalte. Galatoomi. Dhugaadha uummanni kun maqaan isaanii Oromollee beekuu qabdi. Barbaachisaadha. Nageenya isaaniitiif borullee achillee odoo fixanii darbanilleedha maaltu beeka. Kanaaf namni Oromoo seenaaf ol kaa'amuu qaba uummanni kun. Namni achi keessatti fuudhame karooban amma kaase wajjin karooban hin kaasin warri du'e tokko Boruu Jiloo Boruu kanan sayaa qaalluu gadaati. Gadaan hoggaa dhaabbattu waa hunda hammatteeti malee abbaan bokkuudhaa yookaan miseensi gadaa qofaa miti. Gadaan qaalluu of keessaa qaba. Qaalluun dalagaa ofii hojii ofii qabaa jechuudha achi keessatti. Bokkuun dalagaa ofii qabaa jechuudha achi keessatti. Abbaan gartee korma garaa hidhallee dalagaa ofii qaba. Hundi adda adda. Warra kanatu keessatti pooyamanii fixan. Ka guuramelleen akkasuma. Akkasiin je miseensi gadaadhaa waan kana hunda of keessaa qaba waan ta'eef ka guuramelleen akkasuma. Fakkeenya amma hoonan sii kaase tokkoon hoonan sii kaase namni maqaan isaanii fuudhamanii hin argamin tokkoffaa Hawee Qumbii Boruu qaalluu gadaa saniiti jechuudha. Warra waa akka dhaadhaa hoo deeman dura bu'ee deemuu jechuudha waa akka dhaa lafa. Mi'eessoo Boruu Waaqayyo jajjabii Eddoo Gadaati. Warra Eddoo Gadaa san teessanii jechuudha. Marii yoo fedhan warra marii saniif gartee nama kakaasee uummata walitti yaame marii teessisu. Manguddoonni dubbatti. Sadaffaa Roobaa Boruu Daduu tuuta gadaa saniiti jechuudha. Gadaa Boruu Daduu Abraffaa warri kun warraa beek obboleeyye. Roobaa Boruu Daduu Gadaa Boruu Daduu ilmaan haadha takkallee ta'uu danda'anii jechuudha namni kun. Abbaan haga akaakayyuutti tokko. Shanaffaa Bayyanaa Jiloo jajjabii mooraa gadaati jechuudha isaanillee.
odaa hawaas odaa warra ulfinaati. Warra ulfinaa jechuun isaanillee dalagaa of danda'e qabanii jechuu gadaa keessatti. Nuuraa tunaa qaallu roobaa jiloo didoo laal roobaa jiloo didoo tuuta gadaati. Boruu carcar odaa qaalluu goodaa qaalluu gadaa keessatti jechuudha. Mi'eessoo jiloo tuuta gadaati. Hawaas waaqayyoo dagalee warra reefuu sanii laal warra du'e isa wajjin walitti dhaabbatanii ergata warra jilaati. Jiloo matoo jiloo warra bokkuuti. Warra abbaa bokkuu amma du'e kana wajjin maatiidha jechuudha isaan. Jiloo matoo jiloo maatii abbaa bokkuuti. Faamilii isaati jechuudha. Qumbii baqqalaa abbaa diidoo warra bokkuuti. Kunillee warruma namichaati warra abbaa gadaati jechuudha. Qumbii boruu jiloo tuuta gadaati. Jiloo boorrayyuu hawaas tuuta gadaati. Gobbuu hawilee boorrayyuu abbaa sabbataati. Waariyoo roobaa waaqayyo tuuta gadaati. Sanbatuu hawaas bulgaa jajjabii iddoo gadaati. Odaa matikkee tuuta gadaati. Jiloo guutoo jiloo tuuta gadaati. Mi'eessoo makuraa boorrayyuu qaalluu roobaa hawaas tarraacaa tuuta gadaati. Qumbii boruu diinaa tuuta gadaati. Hanga ammatti nama 24 maqaan nu ga'e kun nama 23 maqaan nu ga'e kun nama 23 sana maqaa siyaame nama tokko maqaan nu geenye irratti barbaannaa jechuudha. Kanuma namni dhabame hanga ammatti. Kakararraa fuudhame illee jiraachuu danda'a akka reefuun tana siin jedhe. San haga ammaa maqaan isaanii hin argamu. Hayyee waan ta'e kuni Oromoo ija qofaa miti onnee boochisee garuu waaqayyoon booya Oromoon maali wanni inni godhuudhaa male. Dhumaatiin kun dhumaatii salphaa miti. Oromoo du'e osoo hin taane Oromummaa du'e nama guutuu dhume sirna guutuu dhume maali wanni Oromoon gochuudhaa male waan jedhu roobaa osoo yaadame. Gara keettaa deebi'u. Too emotional. Dhiifama. Waan eenyummaa keenya irratti dhagahame waan Oromoo birraa dhagahame malee waan Karrayyuu irratti dhagahame miti. Yeroo kanatti wanti Oromoon godhuu qabu kaleessa dheengadda illee wanti nan dubbadhe yeroo kanatti Oromoon bakka jiru lafaa ka'ee wanta kana balaaleffachuu qaba. Keessattuu gartee warri abbootii gadaa ofiin jedhan baddaa gammoojjii warri jiran warri Gujii warri Booranaa warri Tuulamaa warri Arsii warri Baalee warri Harargeen bal'aan bahee wanta kana balaaleffachuu qaba. Duuti Karrayyuu har'a duuti abbootii gadaa Karrayyuu du'a abbootii gadaa Oromoo maraati. Wanti kun hunda keenya irratti waan aggaamameedha. Calanqoo caliitu lammata nurratti deebi'e. Nama harka duwwaa nama homaa harka hin qabne namni gara jabina hamaa kanaan nama ajjeesu maal akka ta'e hundi keessanuu tilmaamuu dandeessanii yeroo kanatti silaa uummanni Oromoo martinuu sagalee tokkoon lafaa ka'ee wanta kana balaaleffachuu danda'u irra jira. Haa ta'uuti wanti biyya keenya keessa deemutti jiru amma dheengadda kana wanti dhageenyu gara Wallaggatti nama 200 du'e jedhanii ganamaa gallaba du'a namaatii fi badiinsa namaa qofa dhageenya. Haa taatu keenya wanti adda godhu waan deliberately itti yaadamee gadi foonii maqaadhaan yaamanii abbootii gadaa keessaa fixanii wanti kun boroo ganama warra kaan irratti illee ta'uu danda'a waan ta'eef Oromoo bal'aan bahee wanta kana balaaleffachuu qaba. Balaaleffannaa cimaa akka irra hin deebi'amnetti abbaan fedhee yoo ajjeese beekaa ajjeese toggora ajjeese abbaan fedhee yoo ajjeese namni bahee afaan beekuun akkaataa danda'uun wanta kana balaaleffachuu fuduuntiin abaaree seeree heeree bira darbuu qaba irra ture. Dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen nama mirga namaatiin falman illeen ka biyya alaa jiran ka biyya keessaa jiran illee hundi isaanii wanta kana balaaleffachuu qabu jedheetiin yaada. Kanuma jechuu barbaada Muktar keenya. Hayyee durii wanni beeynu mootummaan gaafa ilma tokko dhufee hidhuudhaaf deemu
ilmuma hidhee deema malee abbaayyuu waliin hin hidhu. Warri kuni warra gadaati, warra lola deemuu miti. Warra yoo lolee namaan loluu miti, warra gidduu lamaanitti taa'aa namaan jedhu malee. Wanni mataa Karrayyuu irratti, mataa Oromoo irratti, mataa sirna Oromoo irratti xiyyeeffatameef maali jetta Jilo? Maal sababni? Gaafii kun gaafii bu'uuratii beeki. Wanni isaan irratti xiyyeeffataniif karoora biraan qaban. Karoorri uummata Oromoo cabsu. Si mootummaan kana wanna wal gaafannu qabu bara. Maal jee mootummaan gabbaye? Oromoo waggaa 100 dugda duubatti cabsee deebisaa. Nama jee maaliif nurratti godhe jechuullee naan gal. Maaliif warri nu cabsuu fedha. Tanaaf ka Oromoo keessaa bakka iyyuttu qaroo uummata Oromoo cabsaniif. Galee warri karoora deebisuu barbaadu qaba. Oromoon immoo waa hedduu of keessaa qaba. Amantii qaba. Amantii ofiitiin wal dandee waliin jira. Aadaa qaba. Aadaa ofiitiin wal dandee wallagga dhattu waluma haa fakkaatu malee bakka bakkatti adda addummaa qaba. Arsii dhattu xiqqoo garaagarummaa qaba. Kanuma hunda wal dandee Oromoo waliin jiraata. Isaan immoo kanan barbaadan akka akkasitti gartee garaagarummaan akkasii gartee identitiin adda addaa uummata kana keessa jiraatuun fedhan. Tokko ka isaan barbaadan amantii takka aadaa tokko afaan tokko immoo bulchiinsi gadaan bulchiinsa tokko. Bulchiinsa of cinatti hin barbaadanii jechuudha isaan kanaaf ka Oromoo cabsuu fedhaniif waan Oromoo cabsuu barbaadaniif mataa Oromoo barbaadanii gadaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii dhaqanii gadaa Oromoo har'a balleessan. Gadaa Karrayyuu dhaqanii balleessan. Keessa Karrayyuutti immoo wanti har'a dhaqanii gadaatti xiyyeeffatanii gadaa Oromoo dhaqanii keessaa Karrayyuu dhaqanii Karrayyuun Boorannis Gujiinis oduma jiru Karrayyuun uummanni xiqqaan kun uummanni lakkoomsan xiqqaa kun lafa xiqqoo machuu sanirratti gadaa tana ittifate gaaratti hin baqate barnoonni baratan nutti haa hafu aadan keenya nu haa hafu jedhee ilmaan isallee Minilik keessallee namni uummanni Itoophiyaa san keessa jiru guutuun haga tokko haa xiqqaatu haa guddatu barataa ture jechuudha. Garuu Oromoo Karrayyuun ka filate aadan keenya kan banne duudhaan teenya kan cabne nuti lakkoomsi keenya illee xiqqaadha. Gadaa teenya fi duudhaa teenya maraarfachuu qabna kajuun ilma isallee odoo hin barsiisin gaaratti hin badee horii ofii qabatee ilma ofii qabatee gadaa ofii tursiifatee jechuudha. Uummanni kun uummata xiqqaa innis jabaa waan hubataniif keessatti dhaqanii nu cabsanii jechuudha. Bar lafti isaan qaxxaamuranii dhufan Karrayyuun edoo bar biiluu Karrayyuudha nama kaleessa isaan irratti tarkaanfii fudhate san hayyee ilmaan Karrayyuu keessaa baate wobo'oo gaara kana keessatti poolisii Oromiyaa fixxe. Nuti immoo deebinee Oromoo keessaa tarkaanfii irratti fudhannee ajjeesuu qabna hoo jedhe. Bar Karrayyuun ilaala keessa dabranii xuxuuxii keessa dabranii haroo qarsaa keessa dabranii dhufan. Karrayyuu hoo barbaadan bar Karrayyuun qe'ee isaanii jirti ulaa isaanii dura ciifti. Achitti fixuu danda'e. Garuu isaan san hin goone ka barbaadan gadaa Oromoo cabsu wanti Oromoo Karrayyuu tan addaan facaasu maali? Ka isaan walitti qabee hagana jabeessee teessisu kun maali? Gada. Kanaaf akka isaan addaan facaan akka isaan mataa dhaban nama isaan dura deemee isaan hin deemu akka dhaban yani itti xiyyeeffatanii dhaqanii abbaa bokkuu deebisee nama kana hunda fixanii kaan fuudhanii dabranii jechuudha. Odoo Oromoon warri kuunillee bara odoo jiraatu baate maaltu beeka hanga ammaa namni beeku hin jiru. Yoo Oromoon callisanii fixan sanis akkuma jiru. Oodhaan wanti hin jiru kana wanti isaan nu cabsaniif karoora kanaafi hin jedhe. Rooba dhimma kanarratti mee bal'inaan irra deebi'uu qabna. Waan salphaa miti wanni kun akkuma reef kaasne gaafni aanoletti harkaa fi harmi akkanuma sirna gadaa irratti arsii irratti
dhumaatiin taasifame wanni Minilik jedhee manaa bahe jedhan tokko keessaahuu waraana leenjisoo diigaafaa akka malee darbatanii diina ittiin qolaa turan harka akkasii waraana darbatu san muraa harma dhiira akkasii hoosiseetiniin guddisee muraa jedhee kaayeffate jedhan. Maal wanni gadaa Oromoo tana mataa Oromoo irratti mataa Karrayyuu irratti xiyyeeffatanii fi xiyyeetii tana raawwataniif jettee yaaddaati. Rooba. Aboo waan marra jiroon dubbatee jira wanti isaanii addatti ganda gadaa lolaniif agartee Karrayyuun gadaan bultii gadaarra caalaa wanti Karrayyuu sana walitti qabee lafa sanarratti agartee duraanuu lolli gara Affaariin irra ture gara Argobbaan irra ture kallattii garaagaraatiin rakkoo garaagaraa keessa turanii kan hunda dandamatee uummati kun kan as ga'ee fi sababa gadaa kanaan sakatamee gartee gadaa kanaan olee buluu fi challenge dhufu yookaan jajjabinatti dhuftu hundumaa gadaa kanaan dandamataa gadaa kanaan falataa jabinni lafeen duddaa mataan keenya gadaa ta'uu waan beekanii fi warra biraa dhiisanii utuu nama barbaadan ajjeesuu danda'anu dhaqanii ganda gadaatti bu'uun akka Karrayyuutti yoo ilaalte jabina keenya balleessuufi eenyummaa keenya balleessuufi akka Oromootti immoo magnify goote yoo ilaalte kuni agartee identity kee eenyummaa kee bira darbee aadaan duudhaan high moral value agartee kabaji safuun finni Oromoodhaan basic foundation Oromoodhaan gadaa ta'uusaa waan beekaniif wanti kun wanta kanatti bu'amuun isaa caasaa mootummaa sana laalti caasaa mootummaa sun akka inni structurein qabaanne centriin akka waliin mari'atee waan godhullee hin goone namni jirullee nama ramification isaa yookaan gartee wanti dhufu maal fidee dhufa jedhullee waan hin laalle waan jiru natti fakkaata. Namni lubbuu qabu namni qalbii qabu silaa wanta akkasii hin godhu. Abbaan fedhe yoo waa balleesses seerri yoo seerri jiraate seerri nama sana fidii gaditti dhiyeessedha malee nama sana ajjeesin jedhu seerri. Wanti fedhe hoo ta'e ka isaan lole dhiira ka isaan lole nama qawwee qabu isaan lole. Dhaqanii nama sana lolanii wanti nama qawwee hin qabne nama harka duwwaa jiru isaan warra jilaa isaan nama afaan nagaa itti haasa'u ajjeesan. Tun gadheetu nama ajjeesa lunyan nama ajjeesa. Kun immoo warra sagantaa long term ta'e baafatee deemu. Warra eenyummaa kee lafarraa balleessuuf deemu. Warra aadaa duudhaa kee balleessuuf deemu. Sababni inni guddaan biraamoo lafa keetiif. Dhugaa walitti himnaa mootummaan dhufaan dabra martinuu Karrayyuu namatti fayyadu kollee hin jiru. Oromoo wal'aanis fayyadamee hin beeku garuu Karrayyuu addatti immoo namni nu fayyadu hin jiru. Hundi isaanii lafa saamaa ture. Wanti isaan amma gororaniif wanti isaan amma nu laaffisuudhaaf oliif gadi deemanii dhumarra gadaa balleessuuf gadarra tarkaan fudhataniif lafa teenya fudhachuuf. Already lafa Karrayyuudhaa kiiloomeetira 45 keessa galanii lafa keenya qabatanii jiran warra Amaaraa. Kun ifa kun soba miti kijiba miti daba miti propaganda miti kun. Haga daangaa cabsanii dhufanii agartee aanaa boosatii fi aanaa fantaalli addaan kutuu gahutti tappeellaan dhaabatee jira. Hoggaa kun dhaabbatu tappeellaan kun dhaabbatee achi tahee wanni ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhee waamu kan dhaadatu kan PPD kun achi jira. Kun marti deemaa ma'utu jiru. Dhoksaalee miti immoo karaan kun karaa guddicha Harar Jibuutii deemu karaa guddicha irratti maxxanfame immoo. Kana takkaa Finfinnee baatee Harargee seenuudhaaf kaati karaa kana deemtu Oromiyaa keessa deemtee Oromiyaa keessa galta. Bara mootummaa PPD ka Oromiyaan addaan citee Oromiyaa keessaa baatee naannoo Amaaraa seentee ammas deebitee Oromiyaatti deebitu. Keessa darban dhaqanii gadaarratti mootummoonni harka isaatiin warra gadaarra tarkaan fudhachuun ittumaa'uu warra Amaaraa sanaaf invitation yookaan affeerraa waan godhaa jirtan kana ittumaa'uu faagaa baasaa itti jabeessaa lafa warraa fudhadhaa waan jiru fakkaata. Waan plan ta'e tokko eenyummaa keenya balleessu, aadaa keenya balleessu, duudhaa keenya balleessu, Karrayyuu ufa Oromummaa guutuu. Inni lammataa immoo babal'ina lafaa sana sirreeffachuudhaa fi waan hundumaa dhiisanii warri gadaa sun bari naannoon amma isaan ta'an sun warra daangaa wajjin wal daangessa. Wanti isaan iddoo biraa dhiisanii dhaqanii warra gadaa sanatti bu'aniif akka gadallee lammata achi hin qubanne
yoo akka wata asumatti sin balleessina aggaammiidha barku agartee gowwaa dirra dhaaniiti gamna cinaa dhaanii jedha bakki kun bakka bokkuun irraa marru bakka gadaan itti wal gahee mari'atee murtee heeraaf seera dabarfatu bakka kanatti nama ajjeesuun maal jechuun maal keessa kaa jenereeshin dhufu keessa so kun itti yaadamee waan long term ta'allee fakkaataa jechuu kiyyaa kanumatti irraa si bu'aa murtaa'e. Oromoon waggoottan sadan dabran kana dhawaata dirreetti jijjiiraa durii Wallaggaan eegalee ittaansee Boorana bu'ee Gujii bu'ee Arsii dhufee akkasuma Karrayyuu dhaqee Oromoo dhawaatuma irra maraa jiran Oromoon dhawaatuma du'u jira. Maal gochuutu irraa eegama Oromoo irraa? Kilo waan kanarratti mee maal dhaamta? Bo Oromoon wanti godhuu qabdu waa takka. Wanta akkittiin sun tokkummaadhaan ka'ee wal faana dhaabbatee falmatu qaba. Wanni biraa takkallee hin jirtu. Wanni biraa takkallee mootummaa ayyee gadi jennee mootummaa kanaa bitamna. Gadi jennee tayyee ajjeefamee kadu'ee ganamaa galgala boo'aa jiraanna. Lakki furmaanni tokkichi Oromoon qabu. Waliigalee bakka takka wal faana dhaabbatee diina isaan balleessuu jiru diina lafarraa isaan haxaa'uu jiru kana dura dhaabbatee biyya ofii irratti gartee abbaa ta'u yoo biyya ofii irratti abbaa ta'e keessaanii ba'a hin boo'u lammata deebi'ee hin boo'u hoota rabbii dhuftee gartee lubbuu waaqa harkaa qabaa fudhatee alatti ganamaa galgala hin boo'u. Hoommoo akka kanaan callisnee ka jiraannu taate boo'ichi keenya hin dhaabatu. Kuni warri maqaa Oromoo dhaateechi keessa nan beeksisu tokkollee warra nuuna'uu miti. Nuun dhiibu odoo bar ilma Oromoo ta'uun immoo beeki dhaloota qofaanii miti. Taayanii argamu dalaganii argamu. Poolisiin dhiyootan abbaa gadaa fuutee ajjeefte tun ilmaan Oromoo keessaa dhufte. Ja'aniiti garuu mataan isiidhaa Oromummaan qabu. Mataa isii keessa ka jiru waa'ee biraati. Waan biraati Oromoo cabsuu san of keessaa qabdi. Abbaa gadaa akkamitti harka kamtu qawweetti ol kaasee si jeesisiise boo. Odoo waan fedhellee si godhe abbaa gadaa akkamitti qawweetti fuutee dhooftee jeeti. Agarta jaarsa fiigee si jalaan baane akkamitti jeefta. Ka Wallagga irratti mana maatii ijoollee wajjin mana irratti guban. Ka Boorana irratti walitti qabanii rashananii darban. Oromoon boo'icha dhiibnee lafaa kaanii falmatuu qabu. Keessaa alaa. Ka biyya alaan jedhe, xiqqaan jedhe, guddaan jedhe yaada tokko qabaannee waliin dhaabbannee mirga keenyaaf biyya teenyaaf inumaa wanni biraa haafuu jiraachuu fi bara dhabamuu keessa jirra. Haa jiraannu of haa jiraachifnu. Furmaanni tokkichi nuti qabnu falmatu. Falmannu malee duuti nurraan dhaabbatu. Yoon falmatin immoo duuti itti fufti. Maaliif itti fufti warri waan barbaadu bakkaan hin geenye ganaadha. Dura dhaabbataa jirra. Nuti dura dhaabbataa jirra. Tanaaf keessatti nuti xiyyeeffatan. Tanaaf keessatti Oromootti xiyyeeffatan. Lammata wanti isaan nuti xiyyeeffataniif nuti guddoo isaanirra guddoodha. Warra waan biraa gartee barbaadu sanirra nuti guddoo nuti xiqqeessuu barbaadan. Lakkoomsa keenya xiqqeessuu fedhan. Rabbiin nuti xiqqeessini duraan bal'isee nu uumu. Galee kanaaf kana hundaaf rakkoon kana jennu barbeelli bakka nutti dhaabbate rakkoo kanarraa ka Oromoon beelan bakka bakkatti kufee horiin harkaa dhumee juuf sababa kanarraa. Kanaaf rakkoo Oromoon qabu maraafuu furmaanni tokkichi waliin dhaabbannee diina lafarraa nu balleessuu deemu jiraachuu hoo feene biyya teenya irratti abbaa ta'uu hoo barbaanne falmannee jalaa ba'uu qofa.
Ankanuman jedha. Ayyee roobaamee qabxii nama itti deebinu warri lubbuudhaan hafe kuni yookaan ammoo warri haga ammaa du'ee hin argin kuni tokko warra wabii isaanii mirkaneessuun baay'ee barbaachisaati. Lama hambaa seenaati. Warra kana dhaabbilee idila addunyaa fakkeenyaaf warri akka dhaabbata qaxxaamura diimaa yookaan immoo World Red Cross dhaabbileen gama biraa dhaqanii akka laalan bakka isaan jiran akka adda baafatan wabii isaanii akka mirkaneessan wanti hojjetamaa jiru maaltu jira dhimma kanarratti wanni yaalamaa jiru jira. Warri kanallee waa akkachuu malan boru yoo dhaqqabamaniitiin waan wahii hin godhin. Isa kanarratti maaltu godhamuu qaba maaltu immoo godhamaa? Tokko wanti godhamuu qabu asiin durallee waan hin dubbadhe namni bakka jirtanii namni waa dhiignaqni gartee dhamni oromummaa keessa jiru siistamii sana keessa mootummaa sana keessa warri jirtan nama kana bakka arganitti nu iyyaa jechuun nu hima as jira namni kun nama akkasii asitti garreerra ja'a nu hima jennee iyyaa jirra akkaataa beennuun akkaataa jennuun wanta kanatti nama hundattuu boohaa jirra keessattuu bakka isaan irraa qabaman naannoo daangaa boosattii fi gartee aanaa boosattii fi aanaa amantaa irratti walitti dhihaata uummanni keenya Arsiis nu bira jira gara sanaanii immediately uummati naannoo sanaa reeffa namallee hoo arge hoo dhagahellee hoo dhumanillee argarreechaa fi jechaa keenya akka nutti iyyitan akka nutti himtan jennee jirra uummati sun nu caalaa waan hunda beeka of course uummati sun waliin jiraata walii fuudhee walirraa fuudhee wal quba qabaa isaan waan hundaan beeku isaanitti iyyutti jirra uummata bal'aa oromootti illee hoo agartan nutti himaa nutti iyyaa jennee himutti jirra kabiraa gaafeetti na gaafatteef waan dandeenyeen afaan beennuu fi ija agarruun dhaabbilee mirga namoomaaf ta'an jennee yaannu hundumaatti wanta kana dabarsinee jirra hojii baay'eetu hojjetamaa jira wanti kun namoonni kun du'aniif jiraatu isaanii dhibbatti wanti nu mirkanaa'ee hin jiru. Wanti amma harkaa qabnu agartee dubbii fi idduun dhugummaa sidhaa boruu iftaan adda baafanna. Isaanis warri mootummaatis beekaaf qabanii bira taa'uu danda'u yookaan wal dhabanii bira taa'uu danda'u yookaan balleessuu illee bira taa'uu danda'u waan beeknu jiru yookaan immoo dhumanillee iddootti dhoksan qabaachuu danda'u waaqatu beeksan dhugaa waaqa gara beeka. Garuu akka itti na gaafattee waan goonuu fi waan godhuu qabnu hundumaa teenyaan jiru itti jirraa jechuu kiyya nama hedduutti himnee jirra wanta kana. Kanaafiyyuu warri advocacy irratti hojjetu waan kanarratti caalmatti isin waliin qindaa'eetiin itti socho'ullee danda'e jechuudha. Mee jiloo gama qabxii takkaatti haa dhufu. Gaafa waggaaf ji'a jahaaf deema Haacaaluu Hundeessaa wareegan battaluma gabbayanii yeroo qorataniitiin waallee dubbachuu hin danda'amuu miti. Garuu immoo namni waan hojjete beeku waan hunda wallaalu. Abaa'oo shanii ajjeesee warri ajjeese afaan Tigreetii fi afaan maalii haasayaa jedhanii diraamaan taane waan hin fakkaanne uumanii wanni suni hadha dhawaataan calalee ifa bahu jira. Ajjechaa kanallee ka hawaasni ija isaatiin arge, ka hawaasni ragaa bahe, ka guyyaa adiin taankii qabatanii deeman abaa'oo shanii ajjeese jedhan. Maali ajandaa garas jijjiiruu yaaluun waakiin guyyaa adiin waan ta'e kana waakkachuu yaaluun maal jettee yaadda keessisaa? Kuni aaduma jaraati. Jarumatu akkuma kana isaan waan biraan qabani. Mammaasa tokko jira beekta. Mammaasa tokko jira. Nama wayii hoolaa guddisee jennaan qaalluu namichi kun qaalluudha. Hoolaa kana jalaa hatee jennaan namni wayii qalatee nyaate jedha. Gaafa kaane abboo hoolaan kiyya badee hoolaa kiyya kana naa barbaadaa jedhee jaarsa biyyatti baay'ee gaafachiise. Hoo gaafachiisu jaarsi biyyaa aboosii barbaannaa aboo dubbadhaa namni hoolaa kana nyaattan dubbadhaa jedhanii gaggaafatanii dadhaban. Jennaan abboo haga feetanillee hoo dhossitanii namni hoolaa qaalluu nyaatanii dudubbataa ni eennaa jedhan. Ofiinuu dubbataa jedhan.
ni dubbataa jennaani harka baasee jennaan gogo anuu nyaadhe ni dubbadhaa jee. Anuu nyaadhe yoom dubbadha yaa. Akkasanii warri beektaa kijiba diraamaa hin fakkaanne namni diraamallee yoo dalage diraamaa fakkaattu dalaga diraamaa hin fakkaanne dalagan ganamaa galgala gurri nu dhukkube kijiba akkanaati. Inumaa bar amma deemee namni fakkeenya dur ganda keenya keessatti amma hokkasitti shanii akkana godhee eenyu akkana godhee jedha namni bar xiqqollee taatu qalbii keessatti dhiiroo wanni sun shakkii ta'itti jedhanii waan hin taanetti illee fudhatutu jira. Gara keenya amma nu qulqulloofte nuti. Dhiiga uummata kanaatiin nu qulqulloofte addanuu baate wanti hundi. Nama ofii fuudhanii makiinan fuudhanii dabranii haala kamiin ayyee shanitti eessatti kennan warra kana fuudhanii bakka tamitti geessanii shaneedhaan wal jijjiiran. Kaan harkaa qabanii. Kaan fuudhanii kun harkaa qabanii bakka tamitti wal jijjiiran. Kuni boo kijiba rabbiin jibbe. Kijiba rabbiin jibbe uummanni gartee kan saalfanne naman saalfanne qofa walitti qabamee kanaaf diraamaa kana waan akkana kana dalagan. Kana uummanni Oromoo itti beekatu qaba. Itti dammaquu qaba. Kana wanni akkasii inuma hin jirre. Bari boo guyyaa orraa guyyaa adii kan namni hin rafne bari abjootaan jiru. Biyya guutu ejjetee ilaala. Shaneen eessaa ooraanii qabdisi moo? Ooraanii eessaa fidde shaneen makiinaa gurguddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo kan isaan gaa shanee jedhanii yaaman sun hin beekne. Santaanaan bari isaanumtu shaneedha. Akkasoo taate isaanumtu shanee jechuudha bari. Shanee. Si ganda namni makiinaa hagas gahu qabu hin jiru. Diraamaa kijibaati kan isaan dalagan. Shaneen dhuftee qe'ee teenyatti abbaa gadaa jeeftu hin jirtu. Abbaan gadaa humaa isaan jalaa wanni inni fuudhe hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii yaaman san jalaa wanni inni aganaa wanni takkittiin inni fuudhe hin jiru. Ayyee sitti deebi'amee roobaanii yeroo gabaabduu qabu keessaallee jarjaraan nutti bakame. Mee waanuma gabaabduu fi haa kaasu rooba. Hawaasni kun akkuma kanaan durallee kaasaatiin hin turre lafa bal'aa inni qabu. Hawaasni kun gosa Oromoo keessaa gosa lakkoofsaanillee yoo ilaalle lakkoofsi diqqaati. Garuu hawaasa san guyyuu gadi tumaa, gadi qancarsaa, gadi diqqeessaa, lafa isaa saamaa yeroo bara nuuraa Haile Sillaasee irraa kaasanatti fakkaate wanni kun lafa nuuraaheeraa, lafa fantaallee amma shankooraa, dhawaata bira darbeetiniin gaayaa lafuma maqaa Oromootiin waamamtuu amma haga guututti dhabutti deemaa jira. Torbaan lamaa dura wanni ta'aatiniin ture gara fantaallee bu'anii gara Karrayyuutii mootummaa Abiy deeggara gabbayaa lola kanatti hirmaadhaa waan jedhu wahii kakaasit ture. Kakaasisanii hawaasarraa akka deebii dhaban namni duula isaanii kan akka duuka deemuu dhaballee kaasan. Tariiti wanni sunfaa akka gadootitti illee waan saniin itti aaree mootummaa waan kana godhe warri jedhan jiranii. Keessattuu ka'aanu duuka duulaa sanii fi waan kanaan wal bira qabdee maal wannati jettu. No more ka jedhu waraqaa faa qabsiisanii hawaasa Karrayyuu piikchariilee wahii gadhiisaa turanii. Warri PP immoo warri feesbuukii kanarraa dibbeetumu Karrayyuun ka'ee Karrayyuun juntaa fixuu hedaa waan jedhu hunda leellisu turanii. Mee waan sanirraa maal jettu? Aboo jarri hoo barbaadanii akka barbaadanitti waan barbaadan godhu garuu wanti lafa jiru uummati suni hoggaa inni rakkoo qabu gaafa inni dheebote gaafa inni beela'e gaafa diinni Amaaraa itti marsee gartee humna addaa Amaaraa itti marsee waggoota sadan afran kanaaf fixaa bahe eenyu Karrayyuu dubbate. Horiin Karrayyuu fuudhame barre arra biyya sana hin jiraachisa horiin Karrayyuu warra sun saaman. Horiin Karrayyuu san gaafa horiin loon tokko re'een takka maaltu nu deebi'e. Nama meeqatu dubartii meeqatu abbaa manaa dhabe. Abbaa manaa malee hafee taa'e. Ijoollee meeqatu abbaa dhabee hiyyummaadha lafatti badaa jira. Nama asiin diinni sun duraan dhaabatin aanaa minjaar shankooraa kan daangessu suni waraanuma juuntatti jedhan kanallee deemuu dideet nuti Karrayyuu diina qabnaa je'ee humna qabullee milishaa qabullee dhoowwate haga ammaa lafa keenyatti adeemaa jira. Uduma isaan ka'aa lollaa je'aniyyuu nuti lolli keenya hedduudha. Humna keenyaaf hin dandeenyu.
ittumaan nu sirbuuf ittumaan nu taphachiisuuf waan kana hundaa kaayatanii akka yaadan sana immoo hin taanee fi uummata rakkoo hedduutu harka jira. Kanaaf namni jala deemee jiru sunis aara ta'uu dandeessi. Agartee odoo silaa qalbii qabaatanii odoo beekan nuti lafa sana hundaa itti laannee waan qabnu hundaa itti fixannee dhadhaannee achi gorree haga dandeenyu lafa xinnoo sana gubbaa jiraachuun keenya itti guddateeti sanumarraa nu balleessanii utuu danda'ame walitti silaa akka cirrachaa walitti qabanii dhaqanii waraana duratti gubanii lafa sana immoo sirraa fudhachuuf sagantaa baafatanii. Haa ta'uuti akka ta'ettu footoo ittiin ka'anii uummanni garuu taligaan isaatu namni achi deemee isaan lolu hin jiru. Namni bar hoo danda'ee hoo walii galtan hoo waliin mari'attan deemtee bar waa tokkotti koomiitimentii keellee agarsiifta. Gaafa rakkoo namni wajjin dhaabanne gaafa hin gammadne namni wajjin hin gammadne du'atii namni quba hin qabne har'a gaafa ofii keetti rakkatu dhuftee na wajjin suuraa ka'uun kee maal fayyada? Maal nu godha? Isarratti immoo deebitee abbootii gadaa hundaa fixee boru ganama ammas inni lolaaf nama wajjin lolaaf isa wajjin mardhaaf nama eeggatta. Isaan keessallee nama hin taanetu jira. Akkaataan warra akkaataa sirrii miti. Tunilleen immoo dubbii ta'uu dandeetti jechaa kiyya buutarkisu. Hayyee gara goola buutti haa dhufnu jiloo waan darbamuu hin qabu jettu wanni akka dhaamsaatti illee kaastu waan ani kaasiin jiraannaaniin dhaamsa akka dhumaatti taasiftee gara goola baatitti deemna roobaa waan qabaate wanni haftee yoo jiraate kaafne. Wanti dubbatiin humaan jirtu wanta kittiin an dhaammadhu Oromoon nama nurraa bade kana ilma keessanii bakka jirtanii barbaada. Bakka jirtanii arsiin nutti aanus kan nutti naannes mootummaan humna qabaa lafa barbaade geessa. Asii fuudhee baaletti darbuu danda'a fixe. Asii fuudhee fixee booranatti darbuu danda'a. Wallaggatti dhaqee darbuu danda'a. Nama kana nu barbaada. Reeffa namallee hoo argitan laala. Odoon awwaalle dura laala sirritti. Namni kun jiraatee dhiisee hin beenu. Hin beenu wanti nuti keessa beenu hin jiru. Ganama kanallee kaleessallee bilbillee uummata gaafataa jiru. Uummanni waa takka uummanni wareeree ka du'e qol. Awwaallate. Sadaqaa isa jarallee baasan. Warra kana ka hafee bar nama ka du'e awwaaltee qolte ka jiru jiraate du'e isaan beektu. Kana qalbii uummata dhaabaa jira. Bakka jirtanii Oromoon nu barbaada. Lammata nu dirmadha. Nuti dirmannoo mootummaarraa hin barbaadu. Nuti Oromoon wal malee humaan qabnu. Wal malee humaan qabnu rabbii tokkichaa fi wal malee humaan qabnu. Bakka jirtanii nu dirmadha. Uummanni jiruu keessa hin jiru. Bakka san amma viidiyoo ganama kana waraabanii nu ergan fa'a jiraa jiru. Corassi jibba. Dandeessee laaltu. Dachiin sun hunduu namni gara garaatti dhufee bishaan hin jiran. Bishaan waraabbatuu hin danda'an. Haa ulfaatu. Ammallee haa galatooman. Uummanni gartee arsiin nu cinaa jiru. Tuulamni nu gateetti jiru. Itti dirmatee uummata kanaa maqaa uummata kanaatiif jira. Waan qabuun bira dhaabate. Ammallee inafaa Oromoon dirmadha. Bar magaalaa mataa haraa bu'anii waa bitatanii sadaqaa tana shinna kana ofirra dabarsuu shinna geggeessa uummataa kana ofirra dabarsuu dadhabe uummanni. Oromoon bakka jirtanii nu dirmadha. Nu bira dhaabbadhaa uummata kana ol qabaa uummata kana dhaabaa. Tabira sadaffaa wanni jechuu barbaada. Gadaan Oromoon cabu. Gadaan Karrayyuun cabu immoo keessatti. Ta Oromootillee hin cabtu ta Karrayyuullee gadaan sodaatina. Jaarsi Karrayyuutti qophaa'ee jira. Har'a qofaa miti gadaan ka cabu. Tura diinni diina ilmaan isaatu deebi'ee har'allee gadaa cabsu jira malee tanaan durallee marsaa meeqaatan cabee deebisee dhaabee jaarsi biyyaatti wal ga'ee ammallee abbaa bokkuu dhaabbatee deebisee bakkatti deebise. Abbaan bokkuu biyya Karrayyuu keessa jira.
daangan akka reefun tana rooban jiru xarafa qarqara lola jiraa dhaqee achitti du'uu danda'a. Biyya ofii tissuudha. Hoo du'e Karrayyuun fala qabaaf saniifillee. Karrayyuu qofaa miti Oromoof fala qabaaf abbaan gadaa hoo du'e akkamitti bakka dhaamna. Kanaaf tana sodaatina. Garuu nama jiraatetu gadaa san dhaabbata. Bakkatti deeffatee gartee abbaa gadallee abbaa bukkullee eebbisee marcuma isaa kaka irraa dhabame san bakkatti deebisee ka'a. Uummanni kun akka jiraatuuf itti dirmadha. Itti dirmadha waan qabdaniin bira dhaabbadha. Ankanuman ja'a galatooma. Rooba wanni garaasi hafe wanni anin kaasiin wanni jechuu qabdu wanni dhaamachuu qabdullee jiraannaaniin siillee carraa dhumaa sii kennee goolabna. Ayyoo ulfaadhu wanti takkitti dabalu waan jiroon dagate keessaa GoFundMe yookaan gartee waan namni nama gargaaruu danda'u tokko saaqnee jirra. Kaleessuma saaqnee namni haga danda'u darbataa jira. Qarshii baay'ee nuu kennaa jira namni. Waan sana isinilleen karaa miidiyaa keessaniitiin promoot nu godhaa waan sana deddeebi'aa nu dubbadhaa. Namni asiin dhagaa jirtan martinuu karaa sanaan ka dandeessan achirratti waan dandeessan darbadhaa. Akka jiloon reefu jedhee biyyaan lafaa ka'a kanurra ga'e waan laaftu miti uummati kun jiraachuu ka danda'u yoo isin nu jiraachiftan yoo uummati bal'aan Oromoo nu bira dhaabateedha. Har'a Oromoo qofallee miti gartee adiilleetu nu bira dhaabateera dubbiin fagaattee bakka hedduu geessa jirti. GoFundMe sanallee ilaalaa nu cira dhaabadhaan jedha. Kanuma kadhamne wajjin dhabne abbaa gadaa akka jiloon jedhu sana Karrayyuun akka gootee fala qabdii gadaan immoo cabxuu isaan cabsuu yaalanii garuu cabni kun caba laafaa miti namni akka malee rifatee jira. Rifannoonni kun biyyaan lafaa ka'anii lafaa nu kaasaa isin jenna kanuma dhaammachuu barbaada ulfaadha. Keessumoonni keenya lameenuu Roobaa Jilootii fi Jiloo Bakaloo baay'ee ulfaadhaa galatoomaa dhugaa waan onnee nama cabsuu garuu immoo yeroo wanni hamtuun akkasii wanni irraa jabduun namatti uumamtu jabaataniitiin ka'anii yeroon jabaataniitiin ka'anillee yoona kanaafuyyuu dhaamsa keessan Oromoon sirriitti fudhatan dhagaa jedheetiin abdadhaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taa'aa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee faadha. Egaan hordoftoota OROMIA11 sagantaan keenya kootti dhufee dhumaatii Karrayyuutti ta'e Aanolee fi Calanqoo Lammaffaa waggaa 100 booda seenaa Oromoo keessatti raawwate gadaa Oromoo guututti cabsuudhaaf Karrayyuu balleessuudhaaf duguggaa sanyii raawwate maalirraa akka ka'ee fi kaayyoolee isaan duuba jiran hawaasa marii lamaan kanneen taasifne wajjiin turtiin keenya ka ture kanuma dhimma biraatiin yeroo biraa hanga wal agarrutti ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'a. Maqaan kiyya Aishaa Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu.
Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa.